Ijoodu Bitootessa 24 guyyaa ministeerri muummee Abiy Ahmed aangoo fudhatan ilaalchisuudhaan sagantaaleen adda addaa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa hundatti itti fufee jira. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa maamiltoota isaaf sagantaa iftaaraa qopheesse. Bulchiinsi Puntland hariiroo mootummaa Somaaliyaa waliin qabu addaan kutuu ibsite. Daawwattoota keenya nageenya keenya sinaa qaqqabuu siniin jecha kun waliif TV irraa oduu yeroo kanaatii fi qindeeffannee yerootti simbiraan geenyoodha. Daani'eel Tasfaayitii haga xumuraattiin waliin ta'a. Ministeerri muummee Abiy Ahmed bakka bu'oota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin mari'atanii jiru. Ministeerri muummee Firii Dr. Abiy Ahmed bakka bu'oota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin guyyaa har'aa kana marii geggeessanii jiru. Kaayyoon keenya jalqabaa hojiilee waggoottan darban raawwataman irratti yaadaa fi qeeqa walitti qabuudha jedhan Dr. Abiy fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin. Kan biroo ammoo imaammata sirreessuu fi galtee barbaachisoo ta'an adda baasuu ta'uu eeranii jiru. Akkasumas fuulduratti itti fufuu fi akaakuu tumsaa barbaachisan irratti mari'achuudhaas jedhan. Bu'aawwan baatii bitootessaa fi waggaa 13ffaa dhagaan bu'uuraa hidhaaromsaa itti ka'ame sababeeffachuudhaan guutuu Oromiyaatti sagantaan yaadannoo geggeeffamee jira. Bitootessaa 24 guyyaa ministeerri muummee Abiy Ahmed aangoo fudhatan ilaalchisuudhaan sagantaaleen adda addaa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Yaadannoo ji'a bitootessaa keessatti argamanii fi dhagaa bu'uura hidha laga Abbayyaa kaa'ame yaadachuun fiigichi guddaan guutuu godinaalee Oromiyaa fi magaalaalee hunda keessatti gaggeeffamee jira. Bu'aawwan ji'a bitootessaa keessatti galmaanii fi guyyaa dhagaan bu'uuraa laga Abbayyaaf kaa'ame yaadachuun magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa Koyyee Faccetti aanaalee hunda kan hirmaachise fiigichi kiiloomeetira 5 kan gaggeeffame yoo ta'u, sagantaa kanarratti aangawoonni federaalaa fi naannoo Oromiyaa irratti argamanii jiru. Uummanni Oromoo cunqursaa fi hacuuccaa adda addaa keessaa kan bilisa ba'e ji'a bitootessaa keessa waan ta'eef jiinni kun uummata Oromoof adda jechuun itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii himanii jiru. Jalqaba irratti jiini bitootessaa kun uummata Oromootiif ji'a addaati. Jiini kun uummanni Oromoo hacuuccaa, dhiibbaa, buqqaatii, ajjeechaa gara waggaa 150 booda ji'a injifannoo olaanaa itti argateera. Uummanni Oromoo biyya bulchuu akka danda'u ji'a bitootessaa keessatti agarsiisee jira jechuunis obbo Awwaluun kan dubbatan. Jiini kun uummanni Oromoo akka bulchuu danda'u, akka biyya irratti du'uu danda'u, akka biyyaaf du'uu danda'u qabatamaan ji'a mirkaneesseera. Kanaaf dargaggoonni, jiraattonni magaalaa Shaggar uummanni Oromoo baga ji'a kabajamaa kanaan isin ga'e baga gammaddan jechuu barbaada. Yeroo ammaa kana keessatti Itoophiyaan diinagdeen akka Afrikaatti 5ffaa irratti kan argamtuu fi saffisa guddaan guddachaa jirti jechuunis himaniitii jiru. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan rakkoo kana keessa teettee, biyyi teenya rakkoo kana keessa teettee Afrikaa irraa diinagdee guddaa 5ffaa, gaanfa Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa diinagdee guddaa uumuu dandeenyee jirra as keessa teenne. Kun injifannoo ji'a bitootessaati. Itoophiyaan yeroo dheeraa fedhii fi mirga ishee deebi'ee osoo hin argatin kan turte yoo taatu, yeroo jijjiiramaa kana keessatti garuu fedhii fi mirga ishee ji'a bitootessaa keessatti mirkanaa'ee fi jira jechuun kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaan dubbatanii jiru. Jijjiiramni biyyi Itoophiyaa yeroo dheeraaf mirga ishee gaafattee argachuu yeroo hin dandeenyetti fedhii fi mirga Itoophiyaa kan deebise waan ta'eef fakkeenyaaf Itoophiyaan addunyaa irratti akka ilaalamtu miseensa BRICS Plus kan go'e isa qofa miti gaanfa Afrikaa irratti seenaa dheeraaf kan qabdu Red Sea Access Right for Port kan jiru kan kaase jijjiiramni kun Pan Africa deebisee akka lallisu akka ka'u waan go'eef jijjiiramni kun nuuf adda akka ta'e namni qaamni hundaa
akka beekuu barbaanna. Fiigicha gaggeeffame kanaan dubartoota keessaa Guutamii Shaanqoo kilabii poolisii Oromiyaa irraa tokkoffaa bahuun meedaalaa warqee fi qarshii 20,000 argattee jirti. Nuuriituu Ahmed konistirakshinii Oromiyaa irraa lammaffaa bahuun badhaasa qarshii 15,000 fi meedaalaa argattee jirti. Milkiituu Mul'ataa konistirakshinii Oromiyaa irraa sadaffaa bahuun badhaasa maallaqa 10,000 fi meedaalaa naasaa argattee jirti. Atileetota dhiiraa keessaa immoo Jiraataa Leelisaa kutaa magaalaa Koyyee Facceerraa tokkoffaa bahuun birree 20,000 fi meedaalaa warqee badhaafamee jira. Haaloom Tasfaayee Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa lammaffaa bahuun birree 15,000 fi meedaalaa meetii badhaafamee jira. Ali Abdurrahmaan Shaggar irraa sadaffaa bahuun birree 10,000 fi meedaalaa naasaa badhaafamee jira. Fiigicha magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti adeemsifame irratti namoonni 80,000 ol kan ta'an hirmaatanii jiru. Atileetota dhiiraa fi dubartoota sadarkaa tokkoffaa hanga shanaffaa bahaniif badhaasni maallaqaa, meedaalaa fi badhaasni beekamtii laatamee jira. Magaalaa Finfinneetti ragaalee qabiyyee lafaa 670 ol dijitaala taasisuun danda'amuun ibsamee jira. Magaalaa Finfinneetti baatiiwwan 6 darban ragaalee qabiyyee lafaa 670 ol dijitaala taasisuun danda'amu biiroon bulchiinsaa fi misooma lafaa magaalichaa beeksisee jira. Hannaa fi hojimaata badhaadamichaan mul'atu ittisuuf baatiiwwan 6 darban hojiin riifoormii hojjetamaa turu hoogganaan biirichaa obbo Siisaay Geetaachoon ibsanii jiru. Hojiin ragaalee lafaa dijitaala taasisuu fi kuusaa tokko keessatti gurmeessuu hojjetamuu dubbatanii jiru. Aluma kanaan baatiiwwan 6 darban keessa ragaaleen qabiyyee lafaa 670 fi 568 koodiin haaraan kennamuun gurmaa'uun himanii jiru. Teknooloojiin dijitaalawaan 27 onlaayin kennuuf dandeessisuu misoomuu dubbatanii jiru. Tajaajilawwan kennamu ammayyeessuu fi haqa qabeessa taasisuuf hojiin riifoormii yeroo dhiyootti gara hojiitti kan galu ta'us himamee jira. Paarkii Arbaa Baabilleetti qubsumni seeraan alaa balaa hammaataa ta'aa dhufuusaa bulchiinsi paarkichaa beeksise. Bara kana keessa arboonni 6 ajjeefamuu isaaniitis paarkichi ifoomseetii jira. Udiin Musaa dabalata qaba. Paarkiin guddichi Arbaa Baabbilee balarra bu'aatii jira jedhameeti jira. Paarkiin Arbaa Baabbilee balarra bu'aa jiraachuu isaa bulchitoonni paarkichaa yaada miidiyaalee kannaniin ifoomsaniiti jiru. Paarkiin Arbaa Baabbilee paarkii guddicha Arbaa godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti argamuu fi paarkii tokkicha sadarkaa Itoophiyaatti maqaa gaarii qabu ture. Yeroo dhiyoo asitti garuu paarkii guddicha Arbaa Itoophiyaa keessatti argamu kana irratti balaan namtolchee adeemaa jiruun paarkiin kun mancaatii hamaaf saaxilameeti jira jedhamee jira. Paarkiin Arbaa Baabbilee keessatti qubsumni seeraan alaa balaa ta'aa dhufuu isaa ammoo bulchitoonni paarkichaa yaada wayita miidiyaa garagaraatiif kennaa turanitti ifoomsaniiti jiru. Dawoon Arbaa Baabbilee dawoo bal'ina lafa kaaree kiiloomeetira 6,980 qabu yeroo ta'u paarkichi Harargee Bahaa Sulula Erer jedhamuun beekamu keessatti paarkii guddaa argamudha. Qubsuma seeraan alaa paarkii Arbaa Baabbilee keessatti geggeeffamaa jiru kanaanis ammoo bineensota hoosistootaatii fi shanyiin arbaa paarkicha keessa jiran balaaf saaxilamanii jiraachuu isaanii bulchiinsi paarkii Arbaa Baabbilee beeksiseeti jira. Bulchitoonni paarkichaa akka ibsanitti lafti paarkii Arbaa Baabbilee kan kanaan dura investorootaaf kennamee ture deebi'us garuu balaan gama qubsuma seera alaatiin dawoo arbaa kana qunnamaa jiru itti fufee jiraachuu isaa dubbataniiti jiru. Dabalataanis wayita ammaa kanatti lafti dawoo Arbaa Baabbilee harki 75 qubsuma seera alaatiin kan qabame ta'uu isaatii fi kanaanis ammoo arboonni naannicha jiraatan balaa hamaadhaaf saaxilamanii jiraachuu isaa bulchitoonni paarkichaa ifoomsaniiti jiru. Addatti ammoo bara 2016 irraa eegalee qubsumni seeraan alaa hammaachaa dhufuu isaatiif sababa guddaa ta'e kan jiru tasgabbii dhabinsa siyaasaa naannoo Oromiyaatiif Somaalee ta'uu isaatis itti dabaluudhaan bulchiinsi paarkichaa addeesseetti jira. Paarkii Arbaa Baabbilee kana keessatti bara kana qofa yoo akkam xiqqaate arboonni jaaduu isaanii bulchiinsi paarkichaa eeruu kennuudhaan paarkiin arbaa kun yeroo hundeeffamutti ammoo baay'inni arbaa dawoo Arbaa Baabbilee kana keessa turanii 600 ta'uu isaaniitii fi dawoo arbaa kana keessa amma garuu ammoo arboonni 300 ta'an qofti akka jiran bulchiinsi paarkichaa yaada miidiyaaleef kennaniin ibseeti jira. Itoophiyaa keessatti paarkiin dawoo arbaa guddicha jedhamuudhaan maqaa qabu kun paarkii dawoo arbaa ta'uu isaatiin cinaadhattis bineensota hoosiftuuwwan 30 akkasumas ammoo gosa simbirootaa Itoophiyaa
Itoophiyaa keessatti qofa argaman 220 paarkiif keessaa qabudha. Mancaatii da'oo Arba Baabbilee irratti deemaa ture kana kan ilaallateen bara 2023 keessa hayyoonni mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee xalayaa banaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiif barreessanii kan turan yeroo ta'u, xalayaan muummicha ministeera biyyaatiif barreeffame kunis ammoo Arba Baabbilee balarraa baraaruu irratti kan fuulleeffate ture. Bara 1962 kan hundaa'ee ture da'oon Arba Baabbilee paarkiiwwan arbaa Afrikaa keessatti adda durummaadhaan maqaan isaanii kaafamu keessaa paarkii tokko ta'uun isaa ni yaadatama. Baankiin daldalaa Itoophiyaadhaa maallaqa deebisuuf guyyoonni dhumaa 3 dabaluu beeksisee jira. Baankiin daldalaa Itoophiyaa maallaqa jalaa saamame deebisuuf guyyoonni dhumaa 3 dabalamuu isaa himee jira. Dheenyaa kana keessatti rakkoo keessoo isaatti mudateen maallaqa kan saamame baankiin daldalaa Itoophiyaa namoonni maallaqicha saaman akka deebisanii fi guyyaa dabalataa 3 dabalee jira. Bitootessa 23 2023 irraa eegalee maallaqa deebisuuf guyyoota dabalataa 3 kenneen jira jechuun baankichi beeksisee jira. Kanaanis damee baankichaa kamittuu dhiyaachuun yookiin mala kaffaltii dijitaalaa fayyadamuun maallaqicha akka deebisaniif ergaa sadhumaa karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin beeksisee jira. Birriin hangammaatti deebii harkii 86 ga'uu fi baay'inni namoota birrii fudhatanii hin deebisnes gara 222tti gadi bu'uun himamee jira. Hanga maallaqa namoota kanneen irraa eegamus birrii miliyoona 4 fi 34 fi 979 saantiba 75 ta'uu ibsee jira. Gaaffii qaamoleen tokko tokko maallaqicha deebisuu fi kudhawwan garaagaraa isaan mudachuu dhiyeessuun hordofee baankichi guyyoota dabalataa kennuus ibsee jira. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa maamiltoota isaatiif sagantaa iftaaraa qopheesse. Bifuma wal fakkaatuun baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa aksiyoona gabaa kapitaalaa qarshii miliyoona 60 bituu isaas ibsee jira. Abboomaa Qaasoo dabalata qaba. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa sagantaa iftaaraa Koobbaank Aluudaa iddoo hawaasni musliimaa fi keessummootiin kabajaa argamanitti geggeesseetii jira. Saganticha irratti hojii gaggeessaan baankii hojii gamtaa Oromiyaadhaa Darbii Asfaaw baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hawaasa musliimaatiif aantummaan tajaajilaa kennaa jiraachuus ibsaniiru. Baankichi akkaataa falaasama shari'aan jedhutti fayyadamuudhaan hawaasa tajaajilaa jiraachuus dubbataniitti jiru. Egaa akkuma beektan baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hawaasa musliimaa yeroo dheeraadhaaf jaarraa dheeraadhaaf keessumattuu addunyaa irrattis erga baankiin tajaajila kennuu jalqabeerraa hawaasni musliimaa riibaan haraama jechuudhaan yookaan dhala baankoliin kennan yookaan fudhatan haraama jechuudhaan dheeffaa ture. Amma yeroo dhiyeenyaa as tajaajila kana argachuu jalqabeera. Waggaa 10 irraa duraan calqabee erga foddaadhaan tajaajilli kun irraa calqabee kaasnee haga har'aatitti hawaasa akka falaasamni diinagdee hawaasa musliimaa jedhutti akka seerri diinagdee hawaasa musliimaa jedhutti akka sirni shari'aa jedhutti ogeessa fi hayyoota addunyaa irratti muuxannoo qaban baankolii alaa baankolii biyyoota arabaa keessatti Middle East keessatti akkasumas London keessatti namoota hojjetan gorsituu shari'aa gochuudhaanis leenjii adda addaas fudhachuudhaanis ijoollee keenyallee aga biyya Malaysia Islamic Institute University of Islamic Institute kan jedhamu ijoollee gara 5-6 ergine maastersii isaanii barsiisnee fixanii as deebi'anii ogummaadhaan garaadhaan hawaasa kanatti dhiyaannee waan amantaan isaa heeyyamu tajaajila kennee gahee guddaa taphatee jira. Baankichi maallaqa walitti qabuu qofa osoo hin taane liqii kennuudhaan akkasumas sammuu maamila horachuudhaan hariiroo cimaa qabaachuus ibsanitti jiru. Bifuma wal fakkaatuun sagantaa iftaaraa magaalota akka Jimmaa, Dirreedawaa, Baalee fi Shashamannee qopheessaa kan turan ta'us ibsanitti jiru. Yeroo ammaatti amma magaalaa Finfinneetti kan qopheessanii ta'uudha hojii gaggeessan olaanaan baankichaa kan dubbatan. Keessumattuu maallaqa walitti qabuu qofa osoo hin ta'in liqii kennuudhaanis baankiin keenya baankolii biraatiin yoo walitti madaalamu tokkoffaa irratti argama. Horannoo maamilaatiinis miliyoona 3 ol maamila horateedha. Kanaaf hariiroon nuyi hawaasa kana waliin qabnu bal'aa waan ta'eef har'a jaalaluma san agarsiisuudhaaf
irbaata guyyaa iftaara wajjin goonu magaala Finfinneetitti geggeessine jechuudha. Egaa akaakun samoona bakka baay'eetti tajaajila kana tajaajilaan wal qabatee akka uummataatti jaalalaan wal qabatee magaalota gurguddaa keessatti bakka baay'eetti guyyaa iftaaraa goonee jirra. Jimmatti geggeessinee jirra. Shaashamanneetti geggeessinee jirra. Baalee Roobeettis geggeessinee jirra. Direedawaattis geggeessinee jirra. Akkuma kana har'ammoo Finfinnee irratti godhaa jirra jechuudha. Jaalalumaa fi walitti dhufeenya maamiloota keenyaa fi hawaasa kana wajjin qabnu agarsiisuudhaaf sagantaan kan qophaa'e jechuudha. Biyya keenyatti hawaasni musliimaa lakkoofsi isaa baay'ee guddaadha. Baay'ee lakkoofsa xiqqaa ta'ee waan biizinasii keessatti yookaan guddina biyyaa keessattis gahee guddaan qabu jedhamee waan irra darbamu miti. Keessumattuu immoo yoo dhaabbata Oromoo tokko fudhatte dhaabbata Oromoo taatee hawaasa musliimaan gargaarre yoo ta'e Oromoo kam gargaarta kan jedhu gaaffii ta'a jechuudha. Kanaaf nuyi itti xiyyeeffannee akka uummata keenya bal'aa hawaasa musliimaa ta'e kana tajaajiluudhaaf teeknooloojii haarawaa baasnu irratti illee yeroo hundaa hawaasa musliimaa giddu galeessa gochuudhaan. Taanan pirezidaantii dhimmoota Islaamaa Federaalaadhaan Sheek Abdul Aziz Sheek Abdullaahi Waalee qaamoleen sagantaa kana qopheessan galateeffachuudhaan rabbiin kadhannaa baatii Ramadaanaa nuraatii haqee baloo jiranitti jiru. የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክም በሚያደርገውና ዛሬ ባደረገው ደማቅ የኢፍጣር ፕሮግራም ከልብ እናመሰግናለን። ባረከላሁ ፊኩም أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Sagantaa iftiraa kanarratti keessummootni kabajaa hedduun irratti hirmaatanii jiru. Maamilootiin saganticha irratti hirmaatanis baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa sagantaa kana qopheessuuf galateeffatanii jiru. Har'as kana duras baankonni birallee wayita godhan baay'ee gammachuun nutti dhagahamaa yoo jette Islaamni biyya kana hubateedha. Bareeduma, tolina, dirshaallee qaba. Qooda qaba. Qooda hojii keessatti, nigdii keessatti dalagaa qooda qaba. Kuma guddaa hagana gahu kana ifama guddaa hagana gahu kana ifaan kun garagalee olii ibsuu didee amma yoo akkana ta'e immoo baay'ee tokko walillee dalaguuf baankii hojiilee dalaguuf biyyallee dalaguuf amantii ofiisillee dalaguuf baay'ee bareeda baay'ee namatti tola jechuu barbaadeeti waan bareeda. Maaliif gama kaaniin qabeenyi kun kama waliiti kama waliiniti. Gama kaaniin immoo deebi'eetiin yoo akkatti fuudhanii waan kana ol baasanii godhan baay'ee namatti tola baay'ee bareeda jechuudha. Gama biraatiin ammoo baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa aksiyoona gabaa kaapitaalaa qarshii miiliyoona 60 bituu ibseetii jira. Baankichi aksiyoona gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa madda faayinaansii dabalataa ta'uuf hundeeffamee qarshii miiliyoona 60 bitachuun miseensa hundeessitoota gabaa kanaa ta'us beeksiseetii jira. Investimentii biyyattii babal'isuudhaan carraa faayinaansii dabalataa uumuudhaaf mana marii ministeerotaatiin kan hundeeffame gabaan kaapitaala Itoophiyaa baankichi ergamaa guddina dinagdee hawaasaa qabu waliin tumsaa waan qabuuf gabaa kana keessatti qooda guddaa taphachuudhaaf qophaa'aa jiraachuus baankichi ibseera. Bulchiinsi Puntland hariiroo mootummaa Somaaliyaa waliin qabu addaan kutuu ibsite. Qaama bulchiinsa Somaaliyaa kan taate Puntland mootummaa federaalaa Somaaliyaa irraa amantaan qabu jechuudhaan hariiroo waliin qabdu addaan kutuu beeksiste. Puntland biyya of dandeesse taate itti fuftii jette. Puntland hariiroo mootummaa Somaaliyaa waliin qabdu dhaabuu fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Muhammadii fi beekamtii kan hin kennine ta'uu ibsitee jirti. Puntland ibsa kana kan baafte marii ministeerota pirezidaantii Puntland Said Abdallahi Deenitiin hoogganame Gaaraweetti geggeeffame hordofee ta'uu ibsi ministeerri odeeffannoo Puntland baase agarsiisee jira. Mootummaan sirna federaalizimii waliigaltee fi heeraa irratti hundaa'ee filannoo uummataa Puntland hirmaachiseen hanga ijaaramutti Puntland biyya of dandeesse taate kan sochootu ta'uu ibsichi ifoomsee jira. Puntland murtee kana kan dabarsite adeemsa heera biyyattii jijjiiruuf tibbana eegale kan Puntland hin hirmaachisin mootummaan Somaaliyaa karoorfate hordofeeti. Puntland beekamtii kan kennitu heera bara 2012 baheef qofa ta'uu eertee jirti.
Nu waliin turtanii oduu keenya waan daawwattanii fi baay'ifneesiin galateeffannaa daawwattoota keenya qophiilee keenya hafan kan biroo argachuudhaa fi fuula miidiyaalee hawaasaa keenya YouTube, TikTok akkasumas immoo Telegiraamii keenyaa fi Feesbuukii keenya hordofuun dagatinaa isiniin jenna. Andaaleel Tasfaayitii yeroo gaarii.